oduun gammachiisaan keenya har'aa Googil afaan Oromoo dabalatee afaanota Afrikaa 10 tajaajila kennu eegalee irra deebi'uun dhalattoonnii fi dubbattoonni afaan Oromoo baga gammaddan baga gammanne. Jarmiyaan teeknoolojii Googil afaanota Afrikaa 10 tajaajila afaan tokkorraa kan biraatti hiikuu Googil Translate jedhamutti akka dabale roobii kaleessaa beeksise. Tattaaffii waggoota ja'a booda afaan Oromoo turjumaana yookiin hiikaa Googilitti dabalame. Tattaaffii afaan Oromoo akka hiikaa Googilitti dabalamuuf taasifamaa ture akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2016 kan eegalame yoo ta'u, tattaaffii ijoolleen biyya keessaa falaa osoo hin nuffin taasisaniin milkaa'ee Googil kaleessarraa eegalee afaan Oromoo afaanota tajaajila turjumaana ittiin kennutti dabaleera. Tigriffis tajaajila turjumaanaatti dabalamee jira. Ogeessa ICT fi hojii irratti biyya keessaa adda durummaan hirmaataa kan ture dargaggoo Abdiisaa Bancaa Jaarraa yaada har'aa gaazexaa Bariisaaf kenneen bu'aa bayii hedduu booda hojichi milkaa'uun Oromoon yoo tokkoome waan yaade kamuu bira ga'uu akka danda'u mul'isa jedheera. Afaan Oromoo tajaajila turjumaanaa Googilitti akka dabalamuuf inni fi hiriyoonni isaa biyya alaa jiran tattaaffii olaanaa taasisaa turuu kaasee keessumaa inni afaan Oromoo akka tajaajilichaatti dabalamuuf duulli karaa intarneetiin ilmaan Oromootiin taasifame kan dinqisiifatamu ta'uu dubbata. Afaan Oromoo tajaajila turjumaanaa Googilitti dabalamuun afaan saba guddaa kun afaan saayinsii fi teeknoolojii ta'uun sadarkaa guddina isaa ol akka siqsuuf ni fayyadas jedha. Tajaajilichi ammaan tana Afrikaa keessatti aktiif ta'ee hojiitti akka hin seenne eeree garuu karaa diiteekti laanguj jedhuun hiika barbaadamu argachuun akka danda'amuu fi marii har'aa sa'aatii muraasa booda dhaabbanni Googil karaa onlaayiniin waameen dhimmichi furmaata ni argatas jedheera. Kaampaaniin guddichi Googil afaan Oromoo fi Tigriffa dabalatee afaanota 24 tajaajila isaatti kan dabale yoo ta'u, kanneen keessaa 10 Afrikaa keessatti kan dubbatamanidha. Haala kanaan kubbaanichi afaanota tajaajila itti kennu 133 qaqqabsiiseera. Baguma gammaddan gammanne. Afaan Oromoo afaan baay'inaan Afrikaa keessatti dubbataman keessa sadarkaa arfaffaarra jira akka Baayisaa Fufaa qorannoo isaa keessatti addeessetti. Kana jechuun afaan Kiswaahiliitiif afaan Hawusaatti aane jechuudha. Afaan Arabaa fi afaan Kiswaahilii afaan ardii biraa yoo ta'an, afaan Oromoo afaan Afrikaa keessatti dubbatamu keessaa lammaffaa ta'a. Osoo wiirtuu afaanii qabaatee immoo addunyaa irratti sadarkaa sadaffaa ta'uu ni mala. Afaan Oromoo kutaa afaan Afro-Eeshiyaatik jedhamu jalatti ramadama. Afaan kun Afro-Eeshiyaatik keessaa garee afaanii Kuush jalatti qoodama. Afaanota Kuush keessaa afaan Oromoo afaan sabni baay'een dubbatu yoo ta'u, ummata miliyoona 60 ol ta'utu dubbata. Ummanni afaan kana dubbatu Itoophiyaa fi kaaba Keeniyaa keessa jiraata. Akka warri afaan qoratan jedhanitti afaan Oromoo loqoda yookiin garee 4 qaba. Oromoo Booranaa, Arsii Gujii, Oromoo Bahaa, Ormaa fi Oromoo Dhihaa akkasumas giddu galeessaati. Warraaqsa Itoophiyaa kan bara 1974 dura afaan Oromootiin barreeffama maxxansuunii fi tamsaasa raadiyoo yookiin televezyiinii dabarsuun dhorkaa ture. Barreeffamni xiqqoon sun dura maxxanfaman kan akka hiika macaafa qulqulluu kan Oosimoos Nasiibii fi Asteer Gannootiin hiikaman qubee Gi'izitti fayyadamuun kakuu haaraan bara 1875 giraaffiin barreeffames akkasuma qubee Ingilizitti fayyadame. Warraaqsa Itoophiyaa bara 1974tti aansee mootummaan duula barreessuu fi dubbisuu afaan baay'eedhaan afaan Oromoo dabalatee geggeessaa kan ture yoo ta'u, afaan Oromootiin barreeffama maxxansuunii fi tamsaasa dabarsuun yeroo kanaa jalqabe. Barreeffamni yeroo kanaa afaan Oromootiin maxxanfaman kan akka gaazexaa Bariisaa qubee Gi'izii fayyadaman. Afaan Oromoo afaan barnootaa taasisuuf yaaliin godhame amma mootummaan Dargii bara 1991 kufutti milkaa'uu hin dandeenye. Sana dura garuu naannoowwan ABO'n to'ataman keessatti afaan barnootaa taasifameera. Erga mootummaan naannoo Oromiyaa hundeeffame booda manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessatti afaan Oromoo afaan barumsaa akka ta'uu fi afaan hojii kan naannichaa akka ta'u godhameera.
bara 1991 jalqabee afaan Oromoo qubeetti fayyadamee barreeffama. Murtii kanaan booda barreeffamni adda addaa bara 1991 hamma 1997tti maxxanfaman kan duraan waggaa 100 maxxanfaman akka caalan dubbatama. Galanni Rabbiif haa ta'u malee amma afaan keenya afaan Oromoo afaan saba guddaa afaan lammii sabboontotaa kan akka ardii Afrikaatti sadarkaa keessa gale kun fuulduratti afaan addunyaatti beekamtii qabuu fi isa duraa akka ta'u nama hin shakkisiisu. Kun immoo hirmaannaa lammii baratee fi gahee nama maraati. Afaan Oromoo afaan Oromiyaa, Somaaliyaa, Keeniyaa fi biyyoota gaanfa Afrikaa biroo keessatti baroota 1000maaf bal'inaan dubbatama. Afaan Oromoo Oromiyaa keessatti uummata Oromoo miiliyoona 40 ol ta'aniin dubbatama. Walumaa gala Afrikaa keessatti baay'inni namoota dubbataniin Arabiffaa fi afaan Hawusaatti aanuun sadarkaa 3ffaa irratti argama. Oduun gammachiisaan keenya har'aa Googil afaan Oromoo dabalatee afaanota Afrikaa 10 tajaajila kennu eegalee. Jarmiyaan teeknoolojii Googil afaanota Afrikaa 10 tajaajila afaan tokkorraa kan biraatti hiikuu Googil Translate jedhamutti akka dabale roobii kaleessaa beeksise. Afaanonni Afrikaa tajaajila kana akka fayyadaman dabalamanis afaan Oromoo, afaan Tigree, Tiwii, Bambaraa, Iwee, Kiriyoo, Lingaalaa, Lugaandaa, Seepedii fi Tsongaa jedhamanidha. Bambaraan Maalii keessatti namoota afaanicha dubbatan miiliyoona 14 kan qabu yoo ta'u, Eween Gaanaa keessatti namoota miiliyoona 7 tahaniin dubbatama. Afaan Oromoo Itoophiyaa fi kaaba Keeniyaatti namoota afaanicha dubbatan miiliyoona 37 qaba. Afaan Tigree immoo Eertiraa fi naannoo Tigraayitti namoota miiliyoona 8 dubbatama. Afaan Lingaalaa giddugaleessa Afrikaa Riippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo, Angoolaa fi Suudaan keessatti namoota miiliyoona 47 dubbatama. Afaan Tiwii ammoo Gaanaa keessatti namoota miiliyoona 11 dubbatama. Googil Translate tajaajila afdanuu Googiliidhaan jalqabe yoo ta'u, barreeffama sanadootaa fi marsariitiiwwan afaan tokkorraa gara kaanitti hiika. Tajaajilichi marsariitii fi aappii moobaayilii irratti argama. Abdiisaa Baanchaan ogeessaa ICT yoo ta'u, bara 2006 dhaabbata oroict.com jedhamu hundeessee hojiiwwan teeknoolojiidhaan wal qabatan hedduu hojjechaa ture. Googil Translation irratti afaan Oromootiin tajaajilli akka jalqabuuf hiikaa jechootaa irratti namoota afaanicha hiikan qindeessaa jira. Gareen Abdiisaa qindeessuu adeemsa hiika jechaa kanarratti keewwataa fi gaaleewwan gara 280 irra geenyeerra jedha. Yeroo hojiin hiikuu kun jalqabe hayyoota seerlugaa afaanii beekan hirmaachisuuf karoorsanillee qaamota hojii kanaaf deeggarsa gaafatan irraa ijaa hin arganneef namoota intarneetii fayyadamanii fi fedhii qaban qofa akka hirmaachisan hima. Kanaanis hiikaa hojjetame baay'eensaa namoota fedhii qabaniin malee hayyoota seerlugaa afaanichaa beekaniin gatii hin hojjetamneef hiikaan kenname sirrii ta'uu mirkaneessutu hojii guddaa fudhate jedha. Hojii hiikaa 280 ta'u hojjetame keessaa gara 220 kan ta'u vaalideet yookiin sirrii ta'uu mirkaneessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsa. Hiikaa jechoota gaaleewwanii fi keewwataan hojjetame gara 60 ammallee sadarkaa hiikaa namoonni hirmaatan kennan irraa akka jiru Abdiisaan ni dubbata. Googil waggoottan 5 darban keessatti afaanota 5 qofa afaan hojii isaatti dabalee ji'oota muraasaan dura afaanota gurguddoo 25 akka dabalu yeroo himu afaan Oromoos carraa kana argachuu isaan hawaasa keenya bira gammachuu guddaatu ture jedha. Irra deebi'uun dhalattoonnii fi dubbattoonni afaan Oromoo baga gammaddan baga gammanne. Afaan Oromoo guddisuun hirmaannaa nama hundaa gaafata waan ta'eef kana daran hiikaa jechootaa fi gaaleewwanii akkasumas garee jechootaa guddisuudhaan afaan Oromoo sadarkaa tokkoffaa addunyaa irraa akka qabatu hundi kennaa tonsuu barbaachisa. Odeeffannoowwan waqtaawaa yeroo yeroon argachuuf Obsaa Miidiyaa Sarvis Subscribe, like fi share akkasumas comment nu godhaan dhaamsa keenya. Horaa bulaa.